Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama hordoftoota keenya tamsaasni kallattii raadiyoo BBC Afaan Oromoo eegalee jira. Saganticha kan isiniif dhiyeessu Anzaalaa Lamtaa Addesaati. Mootummaan Itiyoophiyaa Daayirektarri olaanaa dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom TPLF deeggaru jechuun komachuu. What the government actually is not happy about, Tedros never. Mootummaan irra caalaa Tedros itti kan mufate maaltu ta'aa jira jedhee gaafachuu hafuusaattidha. Akkasumas asiifachi jecha aanga'ootaa fi hoogganaan bulchiinsa yeroo fi naannoo Tigraay bakkeewwan to'annoo TPLF jalaa ba'an keessatti caasaa isaa diriirsuuf akka jiru ibsuu fi dhimmoota kaan irrattis waan dubbatan qabanneera. Kaayyoo daawwannaa itti aanaa ministeera muummee Dammaqaa Mokonnon gara biyyoota Afrikaatti taasisanis gaafanneera. Oduuwwan gaggabaaboo addunyaas qabna. Turtii gaarii. Dhimma jalqabaatiin aramaa haroo xaanaa weeraree ture balleessuuf duula taasifameen 80 buqqisanii baasu duula kana kan dursan Dr. Ayyaalaw Waldee himan. Aramaan buqqa'e kun gara haroo kanaatti akka hin deebineef fageessuun xumuramee jiras jedhan. Amma kan itti jirru gubuu, firfirsuu fi saafee buqqisuudha. Guyyoota 10 dhufanitti gara harka 90tti ol guddifna. Qaamolee gubbaarraas gargaarsa guddaatu taasifamaa jira. Qonnaan bultoonni 14,000 ol ta'anis irratti hirmaachaa jiru. Haala gaariidhaan nuuf deemaa jira jechuu dandeenya. Wanti guddaan asirraa baranne miira wanti hundi ni danda'amaa jedhu nutti horuu isaati. Hiika dachaa nuuf qaba. Dhimmoota ittaananiitiin immoo wantoota Itiyoophiyaa keessatti deemaa jiran kan ilaalluta. Hoogganaan bulchiinsa yeroo fi mootummaa naannoo Tigraay Dr. Muluun Naggaa bulchiinsi isaanii bakkeewwan to'annoo TPLF jalaa bahan keessatti caasaa isaa akka diriirsu himan. Dr. Muluun ibsa miidiyaa farraa kennan irratti bakkeewwan bilisa bahan kanneen keessatti namoota dhalattoota naannichaa ta'an akka muudan himaniiru. Hooggantootni TPLF olaanoon yakkaan barbaadaman waan jiraniif bulchiinsa isaanii keessa akka hin galles himaniiru. Dr. Muluun TPLF yeroo waggoota darban lamaaf jeequmsi akka biyyatti uumamuuf hirma hojjechaa ture jechuunis himataniiru. Over the past 2.5 years, the TPLF has been working to destabilize the country. Waggoota lamaaf walakkaa darbaniif TPLF biyya jeequuf hojjechaa turan. Gochoota tokkummaa fi olaantummaa biyyaa miidhan hojjechaa turan. Addatti dargaggootaaf ijoollee umriin isaanii hin geenye baay'ee maqaa humna addaa naannichaa fi milishaa jedhuun leenjisaa turan. Dabalataan uummata Itoophiyaa gidduu walamantaan akka hin jiraannee fi waljibbiinsi akka babal'atuuf hojjechaa turan. Sababa koronaa vaayirasiin filannoo biyyaalessaa dheereffame cabsuun filannoo geggeessan. Dhumarratti ammoo mootummaa federaalaaf beekamtii dhoowwachuun naannichatti jeequmsi akka uumamuuf hojjechaa turan. Haa ta'u malee kabaja uummata Tigraayiif jecha mootummaan federaalaa waraanatti akka hin galamneef waamicha taasisaa ture. Garuu gareen kun sadaasa sadii haleellaa nama qaanessu humna ittisa biyyaa naannicha keessa jiru irratti raawwate. This act is unacceptable, it's illegal, it is inhuman. Dr. Muluun uummanni Tigraay waraana kanarraa faayidaan argatu hin jiru jedhan. Dabalataan bulchiinsi yeroo fi naannicha keessatti filannoo biyyaalessaa ja'affaa akka qindeessu himuun TPLF kanarratti ni hirmaata isa jedhuuf ammoo murtoon mootummaa federaalaa kan eegamu tahaa jedhan. This conflict is not to bring development and peace to the people of Tigray, but waraanni kun naannoo Tigraayiif misoomas tahee nageenya fiduu hin qabu. Garuu ammas maatiin ijoollee isaanii akka dhaban, misoomni akka manca'u, uummanni Tigraay hiyyummaaf beela keessatti akka kufan taasisa. Kabajaa isaanii akka biyyaalessaatti miidhuun obbolaa isaanii uummata Itoophiyaa irraa akka qoodaman isaan taasisa. Tarkaanfii mootummaan federaalaa naannichatti fudhataa jiru waraana uummata Tigraay waliin geggeeffamu osoo hin taane tarkaanfii seera kabachiisuuti. Kanaaf manni maree federeeshinii naannichatti qaawwaan bulchiinsaa akka hin uumamneef mootummaan yeroo fi akka hundaa'u murteesse. Bulchiinsi yeroo fi hundaa'e kunis bulchiinsaa fi koree hojii raawwachiistuu naannichaa irra deebiin qindeessa. Bulchiinsi TPLF amma filannoo seeraan alaan waan hundeeffameef manni maree aanaalee fi gandaa garuu akkuma jiraniitti fufu. Hojii guddaan bulchiinsa kanaa olaantummaa seeraa naannicha keessatti mirkaneessuudha. Dabalataan filannoo biyyaalessaa ja'affaa akkaataa boordii filannoon ni qindeessa. Bulchiinsi kun wiixinee chaartarii hojiileen kunneen ittiin raawwataman qopheessaa jira. On how to operate or to implement these responsibilities and tasks successfully.
Kan dhaggeeffataa jirtan sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo kan magaalaa Naayiroobii irraatii isiniitiif darbaa jirudha. Gidduutti immoo oduuwwan gaggabaaboon isinitti hima. Keeniyaan yeroo weerara COVID kanatti illee abaaboo gara alaatti ergitu dabaluu himte. Gatiin abaaboo alatti ergame irraa doolaarri Ameerikaa biiliyoona 1.1 ta'u argamuutu himame. Kunis kan ta'e fedhiin abaaboo gabaa idil addunyaa irratti dabaluu isaatiin akka ta'es ibsameera. Raashiyaatti lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii miiliyoona 2 darbe. Lakkoofsi kunis biyyoota namoonni baay'een itti qabaman keessatti sadarkaa 5ffaarra ishee kaa'eera. Ibsa guyyaa har'aa ba'e namoonni 463 lubbuun darbu ministeerri fayyaa Raashiyaa beekse. Biyyattiin seera maaskii fi gilaavii kaawwachuu cimaa ta'e labsiteetti. Loltootni olaanoo Awustiraaliyaa yeroo waraana Afgaanistaanitti lammiilee nagaa 39 seeraan ala ajjeesuu isaaniif ragaa qabatamaa argachuu gabaasni yeroo dheeraaf eegamaa ture ibse. Humni addaa Awustiraaliyaa seera dhabummaa humnoota isaa irratti qorannoo waggaa 4f gaggeessaa tureef argannoo isaa ibseera. Bu'aan qorannoo kana loltootni duraanis ta'ee amma hojiirra jiran 19 ajjechaa hidhamtoota qonnaan bultoota yookaan namoota nagaa bara 2009 fi bara 2013 raawwatameef poolisiin qoratamuu qabas jedhame. Ministeerri muummee Moozaambiik Kaalos Agostoono namoota 500,000tti hidhattoota Islaamummaa finxaalessaniin aanaa Kaboo Deelgaadoo irraa buqqa'an jedhe. Torban darbee kaaba Moozaambikitti namootni 50 ol hidhattoota kanneen morma irraa kutamuu miidiyaan biyyatti gabaase. Dhimma itti yoo ceenu humni waraanaa Itiyoophiyaa magaalaa Maqalee galuuf akka imalaa ture ibsamaa ture. Kaleessa magaalota akka Shiree to'annoo isaanii jala galchuu isaanii ibsaniiru. Har'a immoo humnootni TPLF Allamaaxaa deebisuun harka humna waraanaa Itiyoophiyaa jalaa akka fudhatan ibsaa jiru. Yaadataa biraan. Pireezidantiin naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el lola naannichatti geggeeffamaa jiru ilaalchisuun ibsa guyyaa kaleessaa kennaniin loltoonni mootummaa federaalaa yeroodhaafis ta'u magaalota muraasa to'atanii jiru jechuun isaanii ni yaadatama. Dubbii himaan humnoota TPLF Gabra Tsaadiq guyyaa har'aa ibsa kennaniin garuu haleellaa har'a humni keenya raawwateen injifannee jirraa jedhanii jiru. Nuti jalqabumaa kaasee tooftaan lolaa itti fayyadamne ofirraa qoluudha. Humnoonni Tigraay warreen mootummaa abbaa irree nurratti hundeessuuf dhufe humna guutuun ofirraa qolaa jira. Injifannoon iddoo qabachuu fi dhiisuudhaan hin ibsamu. Hanga yoonaatti kan nu bira darban nu haleelanii yookaan nu injifatanii miti. Bakka itti haleellu waan beeknuuf beekaa iddoo bannee dabarsina. Lola adda Allamaaxaa irratti har'a taasifameen waraana federaalaa keessaa ajajni 25ffaa fi 32ffaa birgeediin kumaandoo 2 guutummaatti barbadaa'eera. Itaamaajoor Shumiin raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Birgaadeer Jeneraal Biraanuu Juulaa kaleessa humnoonni keenya loltoota Tigraay haleeluun magaalota muraasa bilisa baaseera jedhanii turanii. BBC'n addatti dhimma kana qulqulleeffachuu hin dandeenye. Hanga gabaasni kun qindaa'ettis mootummaan federaalaa ibsa TPLF har'a baase kanarratti waan jedhe hin qabu. Dhimma ittaanuutiin mootummaan Itiyoophiyaa Daayirektarri Fayyaa Addunyaa Dr. Teediroos Adaanom TPLF deeggara jechuun komatan. Itaamaajoor Shumiin waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa ibsa kennaniin Dr. Teediroos TPLF deeggaruuf dhakaan hin galagalchine hin jiru jedhan. Dr. Teediroos dhimma kanarratti deebiin kennan hin jiru. Asilii galgaloo dabaltee isinitti himti. Walitti bu'iinsa mootummaa Itoophiyaatiif naannoo Tigraay ka jalqabji hana eegaleen lubbuu nama hedduutu ba'ee hedduun madaa'e. Eegii waraanni kun jalqabee bulchoota naannoo Tigraay kappaatii TPLF hidhamanii fi naannoon bulchiinsa yeroo takka hoogganamtu mootummaan ajaje. Namoota garagaraatiif dhaabbilee daldalaa ka TPLF deeggaruu yookiin isaniin hoogganamu jedhame abbaan alangaa qoqqobamuu isaanii ibsi. Torbaan dabree himannaa mootummaa Itoophiyaatiin gamtaan Afrikaa hoogganaa nageenya isaanii Gabre Gizaabiheer hojiirra dhaabe. Gabre Gizaabiheer TPLF miidhaa biirraa geessuuf gargaaree jedhamee sababa amanamummaatiif gaafii nageenyaa hojiirra dhaabame. Har'a ammoo Itaamaajoor Shumii raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Biraanuu Juulaan hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Teediroos waraan Tigraay deemuu jiru harka keessa qabaa jedhee ibsa baase.
እንደምታውቁት የነሱ ማዕከላዊ ኮሚቴ ነው የዛ ቡድን አባል ነው አጋጣሚ akkuma beekamu namni kun koree miseensa hojii raawwachiiftuu garee sanaati akka tasaa dhaabbata fayyaa addunyaa seene nama miseensa garee waraana labsirraa maal eegdu nuti uummata Itoophiyaa waliin dhaabbatee isaan morma jennee hin eegnu isaan gargaaruuf boolla hin qonne hin qabu ni milkaa'aaf immoo hin milkaa'uuf kan jedhu garuu dhimma biraati. ይሳካለታል አይሳካለትም ሌላ ነገር ሆኖ ማለት ነው mootummaan Itoophiyaa eegi torbaan dabree hubannoo opereeshinii kana kennuuf bakka bu'oota biyya adda addaa Afrikaa bahaa keessatti ergite. Akka Jeneraal Biraanuu Juulaa jedhuutti Dr. Tedros ammoo gargaarsi PLF fi biyyoota kanaan haasa'uu jira. እዚህ ጎረቤት ሀገሮች ሁሉ ቀስቅሷል ጦርነቱን biyyoota ollaa jiran illee osoo hin hafin waraana kana mormaa jechuun kakaasaa ture meeshaa waraanaa akka argataniifis hojjetee jira carraa hoogganummaa dhaabbata idil addunyaa keessatti qabu fayyadamuun namoota amansiisuuf yaalii taasiseera garuu waan milkaa'u miti osoo akkas godhuu maaliif achi ture isa jedhuuf garuu inni hojii keenya osoo hin taane kan mootummaati. Gam biraatiin dubbii himaan koree labsii yeroo hatattamaa ambaasadar Ridwaan Hussein himannaa kan mirkaneesse Dr. Tedros waan deemaa jiru waan mootummaa gaafachuu dhabeef gargaarsi inni barbaadu jiru akka qaban himee What the government actually is not happy about is Tedros never mootummaan irra caalaa Tedrositti kan mufate maaltu ta'aa jira jedhee gaafachuu hafuu isaattidha. Akkasumas asiifachi jecha aanga'ootaa fi dhaabbilee garaagaraa qunnamuun mootummaan TPLF waliin maree akka gaggeessuuf dhiibbaa gochaa akka ture ni beekna. Nuti garuu eegaa kan turre rakkoolee jiran hiikuuf akkamiin nu gargaaruu akka danda'u irratti mootummaa qunnamee mari'achuu mala jennee ture. mootummaan kanatti gammadaa miti akkamiin furmaata argata ka jedhu garuu yeroo murtaa'u sin beeksifna. Asiin dur gaaftii PLF'n bulchitu Dr. Tedros ministeera fayyaa Itoophiyaa ture. Waggaa 2017 hoogganaa dhaabbata fayyaa addunyaa muudame. Ammoo Dr. Tedros eegii weerarii koronaavaayirasii jalqabee beekamaa ta'e addunyaa biraatti. Biyya alaatti lammii Tigraay beekamaa isa akka ta'u amanama. Dr. Tedros imana tanirraa yaadi isaa hin kennin agamma. Dhaabbati gargaarsa baqattoota kayyoo'inni waraanii kun jeequmsa jabaa uumuuf deemaa jedhee ibsa. Lol kanaaf namkum 30 olii Tigraay keessaa bisuudanii baqate. Baqattoota kan harki guddaan ijoollee jedhan. Gara xumuraatti finnee jira. Ittaanaan ministeera muummee fi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnon tibbana gara biyyoota Afrikaa adda addaatti daawwannaa taasisaniiru. Dhimmi kunis haala kaaba Itoophiyaa deemaa jiru waliin wal qabata jedhanii kanneen kaasan jiru. Kaayyoo daawwannaa isaanii maali jedhee dubbii himaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaadar Diinaa Muftii gaafadheera. The leaders of the neighboring countries on the situation in the northern part of Ethiopia. Daawwannaa kanaan Uganda, Kenya, Rwanda fi Democratic Republic of Congo taasisuun pirezidaantota waliin mari'ataniiru. Haala kaaba Itoophiyaa keessa deemaa jiru irrattis ibsa kennaniiruuf. Haaromsa gama dinagdee siyaasaa fi hawaasummaan Itoophiyaatti deemaa jirus ibsaniiruuf. Hooggantoota TPLF haaromsa kana dura dhaabbatan ilaalchisee hooggantoota biyyoota kanneeniif ibsa kennaniiru. Haleellaa isaan ajaja kaabaa irratti raawwatanis ibsuun tarkaanfii fudhatamaa jiru irrattis hubachiisaniiru. Mootummaan Itoophiyaas tarkaanfii seera kabachiisuu qofa raawwachaa akka jiruu fi waraana waliin akka hin taane ibsaafi turan. Gaggeessitootni kunneenis hariiroo Itoophiyaa waliin qaban akka itti fufan himaniiru. Dabalataan dhimma keessoo Itoophiyaa keessa galuu akka hin barbaannes himaniiru. Attempt to interfere the internal affairs of the country. Itoophiyaan biyyoota ollaarraa humna waraanaa gargaarsaaf gaafatte qabdi gaaffii jedhu ambaasaadar Diinaa Muftii odeeffannoo sobaati jedhan. Akka isaan hubatan gochuu qofadha hojiin amma hojjetamaa jirus jechuun ibsan. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya har'aa osoo xumuriitiin dura oduuwwan muraasan isinitti hima. Keeniyaatti namootni daddabarsa daa'immaniin shakkaman 4 dabalataan to'atamuu ibsamee jira. Kun lakkoofsa namoota walii galaan to'atamanii 7 dhaqqabsiisee jira. Oduu biraatiin gargaaraan dhimma alaa pirezidaantii Ameerikaa filataman Joe Biden waraanni naannoo Tigraay keessatti deemsamaa jiru akka dhaabbatuuf gaafataman. Walitti bu'insi sanyummaa fi deeggarsi namoomaa naannicha keessa biyyicha keessa jiru akka isaan yaaddesses ibsaniiru. Haga ammaatti walii galaatiin lakkoofsi namoota sababa waraana kanaatiin buqqanii 30,000 gaheera jedhama. Sagantaa keenya galgala kanaa asumarratti xumurreeti kan jiru kan isiniitiif qopheesse yaadataa biraanuti. Kan isiniif dhiyeesse immoo an Zaalaalam Taaddisaan ture halkan gaarii isiniif hawweera.